niitii arabaa tokkotu dadhabsiiftee kaddamaa biyyatee naatitti taphataa jirti. Asitti yeroo hunda nama fiddeetiin maallaqa dhooggatti. Imaaraa isiin galtu isin garsiisuu fi kana booda agartee akka nama biraa isiin saamuu hin dandeenye jechuudha. Imaaraan isiin galtu kana wallahi sayyaaraan isiin jiru maal akka ta'e hin beekne. Sayyaara rakkoon qaba eegas argisiisna. እና ናም ረመዳና ደብረጂ አፉር ደለይሲስቴ ብሪ ወዶን ከነን ብልብለ ኢሳኒሌ ጀላ ፉደቴ መና ብራዴ መና ከሲት ትዴበኒ ከደተኒሌ ሆማ ከኑ ድዴ ኡሌሌን ወልት ዱፈኒ ሆማ ከኑ ድዴ አመሞቱ ነመ ብራዳ ጅዳራ የመኒዳን ከራ የመኒትን ጅዳራ ጆሌ ወሎዳ ፉደቴ ጂአሰዲ ኤገመነት ትጩፍቴ albeedhaan sijjeesa mana kana hin bayaa yookaan waa dubbadha jettee yookaan dubbattu taate jettee sodaachiste albeedhaan sodaachisuudhaan ji'a sadii eega mana teessifte namni isiin ramadaana dura dalaysiisteetiniin birri dhoorgattee biraa deeme sun waan ollaasan imaarama sanirra dalayduufuyyuu akka tasaa taatee mana sanitti deebite warruma waan warra sanii wal beekun jechuudha itti deebitee nama warra arabaa nama isiidhaan wal beekun warra dura irraan wal baratanii bira dhaqanii birri san fudhatuu barbaannaan dhaqanii balbala itti balbala san banuu didanii nama biraallee itti waamanii namni biraati yoo jalaa banan mucattii wallootuun keessa jirti yoo itti seenanii mucattii tana beeta naanan isimaan beeku ta dura ramadaan irratti birri dhoorgatte kana jechuudha gara birri 10,000 dhoorgatte ijoollee lama dalaysiiste akkasi dhoorgattee balbala yoo akka seenan mucattii wallootuun maxbaka keessaa gadi baatu dhooftee ol deebiste jedhan yoo isin ol deebistu mucattiin balbala ofirraa qabattee waan dura eda azabaa turteefuyyuu jechuudha tumaa turteefuyyuu balbala qabdee tunillee taalaa dhufte ta dura birri dhoorgatan tuni akkasitti balbala wajjin qabanii as harkaa bananii yoo jedhan mucattiin walloodha mucattii dura birri dhoorgatan tana jalaa dhiyeessite achi odumaa isii jala dhaawuuf itti mokkortoo mucattiin tunillee ammaree namni biyya tokko kuni walirraa argite waliif birmataa heeyoo si birattidhaan hin dandeenyefu wajjin qabanii namitti akkasitti waan godhanii erga kana mucattiin na dhiistaniin bayina asitti itti mucattii akkasi harkaa fuudhanii yoo alabaanii ni gaafata mucattii jismiin isii kun bishaan oo'aa itti neeyte albi mulmarra guyyaa lama na keette si qala yoo ka'ati dubbattu taate jette akka gaafa mana seenerraa bilbila keenarraa fuute obboleessi isii jiddaa kana jira jiddaa kana ji'a 3 soqa Facebook irratti muluu gadhiifamee turani suura mucattiidha እና kanaafuyyuu namni maka keessa jiraatu ta'e jidda jiraatu ta'e gara biraatu jiraatu ta'e viidiyoo kana yoo argitan sayyaara isii makiinaa isiillee fotoo kaasna bilbilan isii ka jirullee shoggaa isii ka jirullee jechuudha kaakiyyaa jedham makka keessa kaakiyyaa halagaa jedham bakka kudaara itti gurguramu xal'aa wahii gobbawiitirra ol bayanii manni isiidha safarasanii shoggaa isii wajjin isinii maxxansina amaanaa walii dabarsaa akka ijoolleen teenne mana akkanaa dhayxee achitti rakkanne sababatan mucattii tana rabbi si laaffiseetiniin to dura birrii dhabdetun itti deebitee sawasan jalaa banamee akkasi argamte malee mucattiin tun idime isii mana kanaan baatu namittiin tun immoo marraa baalagiidhaani rabbi si laaffisu suudii taati waan bira taati isiin namaan galu namni isiitti dhufu ajnabiidha yamanii kana maali namni isiin irraa fudhatte illee mucattii tana yaman irraa fudhatte garittu mucattii rabbi harkaa baasee jira amma wanti nu kaanee bakka jirurraa bakka mana isiin jirtu kana dhufneefi footoo shuggaa isiin keessa galtuu fi makiinaa isiitii fi safara isiin jirtu lookashiina isiidha akkasitti baafne akka amaanaa namni tokko biran dhayn gruupii irra walii haa dabarsitanii fi yoo akkanaatti badaa walii saaxillee biyyaan baa keessa waliin gargaarre wallahi baay'ee rifadhe baay'ee garaana nyaatte illee baay'ee gammadeellee mucattiin tun rabbiin fuudhee haqa isii kadhabamtirraa fudhatuuf odoon taane riskima biraatiif mana san ollaa san wanna doora gubbaarra waan dalayduuf dura dalaydeef achi deebite achirraa tasa gadi bu'anii argitee akka kennituuf odoo gaafatuuf ta'anii akkasin rabbi isii san mana sanii baase kanaafi dhaamsa kana waliin gayaa mucattii akkas taatellee suuraa isillee obboleessisii gaafannee waan isiin taate isilleen dubbadhu jenneeni akka namitti tana bira namni hin dhufne amaanaa goone akkasitti dabarsuu barbaanne footoo makiinaa isiidha akkasitti shuggaa isiidha walirra maxxansine inshallah